Kitaab Qolaasiyaa lam ja dubbii waaqa kan jedhu waan isan Kiristoo gooftaa keessan abbaa keessan tolfataniif iddi keessan is keessa baasa jireenya keessan isirraa jaarradha dhugeeffachaa teessaniin is keessa jabaadha akkum dur isan barsiisan yoo cuf galata deebisa. Ameen 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 ameen. Wanni nun buqqa'iniif iddaa Yeesoo kennu jira. Arkol kaasa iddaa Yeesoo kennu jira. Ameen 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 ameen. Kanaaf iddi akkeddu jira. Muki tokko dhaabatee baay'ee fi iddaa barbaachisa. Damee kennuufi iddaa barbaachisa. Firee kennuufi iddaa barbaachisa. Baala kennuufi iddaa barbaachisa. Wanni guddoo mul'asuun cuftinuuyyuu qara iddaa laf keessa ba'a. Duub dhagaa yoo borii dhufu baali irra jig. Yoo borii dhufu fireen isa sullee maantaan hin bad. Yoo borii dhufu dameelleen hin goggog. Ammoo iddi laf kee jiru maani ta'u hin goggog. Qoodi maan kee jiruuf qoodi laf kee jiruuf. Iddi muka suni ak tokko hin ba'u gam tokko hin ba'u. Muki tokko dhaabatee ejjuufi iddi isa mirgaatti hin ba'a bitaatti hin ba'a duraatti hin ba'a duubatti hin ba'a gadiillee hin ba'a. Haleluuyaa. Marroo tan ta'e muki sun dhaabatee ejja. Yoo iddi gam kanaat barbaadellee iddi muka kun lafta cufiya kee deem yaa laf qabati. Iddi yaa kee gaffagaat. Gam tok callan ba'u layni tok callan ba iddi gam hedduuba namsirta iddi kan ke khara heddu Yeesoo keessa seenodiin. Ameen ameen ameen. Gaaf gam kalleen iddi kan ke Yeesoo kee jiraat. Gaaf gam kalleen iddi kan ke Yeesoo kee jiraat. Gaaf duraalleen iddi kan ke dudduuballeen iddi kan ke Yeesoo kee jiraat. Inni dura si darbulleen sin buqqisu. Ha duuba si darbulleen sin buqqisu. Ha mirga si darbulleen sin buqqisu. Ha bitaalleen sin buqqisu. Maan gam cufaanu iddi kan ke yaa Yeesoo kee fagaati.